warri biyya Afrikaa fi biyya Arabaa artan kabajaaf maa ofitti qabaadha. Namni amma biyyaan baa taa'ee isinitti bokka'ee argitee of guddisu kuni wallaahi billaa dhugaatii Allaatti ajjeesu danda'u. Dhagaa isinitti himaa. Kabiraan mootuu jiru. Kabiraan riikaardii jira bar. Riikaardii jira kabiraan. Riikaardii dippiloomaa meeqa qabattee ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti hoolotaa fi argitee gaala jala dhumti warri barumsa fixe warri uskuula fixe jaalateetini miti rakkinnaafitu jireenya ummata kan hunda adda adda baate gari jira ka maqaa ofii barreessuu hin dandeenye biyya faranjii kan dhufee argitee biyya faranjii jedhee alba'u kanallee dhola isinti maati ijoolleen teenna abbaa fedhe haa ta'u oromummaa takkitti walitti haasofnu wal amantanii faamilii maqaa faamilii keessanii namatti himna ganda keessan namatti himna akka reefu usmiyyeen jedhusan yoo afarsoon fayyaalummaa qabaa nama ofitti himee ijoollee teenna nyaata ijoollee teenna isa dhugaadha kana wanni kutaa biraa ajjeefatanillee jiru. Warruma si komando. Aku kadang ada gefan. Wallahi hafarson isa duma miskina. Akka media kana raha sahun. Nama olbile ijumaan jechuun ijumaan ija hamaa namaaf hin qabne abbaa barbaadee jechuudha. Abbaa barbaadetti wanta keessa jiruu fi bakka jiruu fi waa hundumaayyuu nama himuu danda'u. Siigalee akka media kana irratti ilaalamee yookiin namni marti jechuun afaan itti qabu kanaa miti. Amma guyyaa lama sadii keessatti mucaa baastanii mul'isuu qabdanii yoo mucaan hin mul'anne mootu rakkoodha. Tokkoffaa mucaa umarnu mul'isuu qaba nuti umariin gaafanna mucaa kenna yoo dhabne. Afaan Oromooti. Nagaan bulaa nagaan oolaa usmeet immoo akkuma wanni afarsoo fi keetillee tokkoma. Oromoo tanti akkanuma jaaladhu nama tokkotti naasa'ini blog godhi warra argitee keessanii usmee goota koo namaali jettee sobdee namarraa waasoftu. Blog godhi as gubbatti haasa'ee deema buleessoo jireenyaaf biyyaa baate wanni ati nama amantu hin jirtu yeroo ammaa harka mirgaatiif bitaayyuu amanuun nama dhiba. Nama tokkotti ni mina ijoollee ta'e nattanii wajjin haasa'inaati. Balleessatiiti jiruu keessan haasa'aati dalagadhaati baa as gubbaa. Galatooma. Wasmiyye. Oh, Baaliyo. Ante. Laayibirra jira isaan. Amma walumaa galatti beektaa afarsaa inni afarsaallee ammaa bootaa qabataa ati waa hunda keessatti bakka jirtuu fi waa hunda jirtu of eeggannoo godhe. Baaliyyoo anaa dhufu. Anaa dhufu bannaatan akkami nagaa fayyaa. Jirra wallaahi jirra biyya alhamdulillah qabati. Wallaahi nagaa qaba maaltu jiroonni haroo inni isin bira. Aboo nagaa malee homaa nagarre nagaa maaltu jira miti mucaan naa malee. Aboo ati quba qabdaa mee akkami afarsaa kana keessaa waliin dhiyaatta? Wallaahi ani hafarsoo like long time waliin dawwallee turee jira akka waliin dawwalini dhiyoota namicha meeshaa isaa maali jedhanii wayita sambicha dawwalee fi saniin ala hafarsoo waliin argine ani angaruu wallahi lazima kompoleessa kiyyaa tokkotti bakka itti meenii ture of eeggadhu naam jedhaanii ture gorsaanii ture ati nama tuyxuu waan kana keessaa baatee irtaati qulqulluu bataam itti haasaa ture coominni waan namni jedhu dhaga'u jazbaadha sii galee konkaadha wanni bara farsoo namni badaasee malee. Arabannaati afarsoo jechuun nama akkasitti wanti kun hamaa naaf qaba yookiin gaarii naaf qaba jedheetiin dhibbatti dhiibbaa ofirra godhee ofillee tapha gaatore yookiin jechuun of akka miidiyaa sanirraayyuu miti walumaa galatti sii galaami xumura dubbii jechuudha. Afarsaan akka miidiyaa irraa haasa'u yookiin lafa lafisanii miti beeki namni lafa beeku yookaan bilbilaan beekaatillee afarsaan akka miidiyaa irraa hafarsee waan barbaade waliin buusee haasa'u sanii miti sii galaami akkasi dubbii ta'e deebi. Of course wallahi akkasi beeta afarsoon nama miskiinaa. Nama dalagatee faamilii ofii gargaaru jiran namni jaannata wayii keessa rasayinaana jiran namni dalagachuudhaaf biyyaa bahee malee jechuudha ilmoo namaa arrabsuuf biyyaan baane afarsoo waan kana marayyuu balleessaatii jedhe irraa galee keessaa galee dalagataa jira ofii keessanii kaatanii tuwixanii ofii keessanii rakkoo kana keessa geessitan afarsaa. Kanaafuu jechuudha. Wanta ajandaa fageenya kana as deebi'e kana keessa ajandaa amma as deebi'e kana keessa dhibbatti harka qabaatu waan kana jedhee nama dubbatee miti. Namni dhiibee ajandaa kana itti naqe ijoollee barsiiti. Sii galee Ahmad Culullee sirraa jammarree beeki. Ahmad Culullee sun jalqabarraa ka'ee haga dhumaatitti
قلت أنا ما تقوسون إن برباتشوا فهمتي أكو نموت أزدر لبون نموت برو كبد نمنا جندا ولا تدو بتسان فدي في اللي وده جارو متان كون اللي المنامات mana sanitti qoosaa godhatanii akka waan agartee walitti godhachuun maaliif barbaachisaa kaste obboleessa ijoollee waan irratti qoosaa godhataniif hin beeku malee namoonni hedduun ni beekta afarsaa irra hedduun isaanii afaanii wajjin kolfan malee namni miidiyaarra jiru afarsaa namni paarsantii namni jaalatu nama muraasa paarsantii muraasa irra hedduun isaanii qabamuu isaa kana amma yoo laaltee komanti jattu laalte alhamdulillah jedhee warra gammadu caala namni isaaf namni afarsaaf dubbatu nama sadii nama afur waan hin genne siigalee namoonni hedduun isaanii akkanumatti jibban sababii sanirraa kan ka'e garteetiin hafarsaa namni hunduu irra qoosaa jira malee hafarsaan namnummaan isa iyyatu takka hin jiru siigalee namni obboleessa lubbuu ilma namaati hanga barbaadee yoo ta'e namni laal waayyuu balleessu akkaataa itti qixaatamu akkaataa itti gaafatamu bar osoo qabameeyyuu shurxa qabee jedhanii kallattiin beekani osoo immoo harka namaatu jiraatee immoo namuma oromootu qabeetiin akkana goosaa jedhanii beekani rakkoo takka hin qabu an hattan bilaazariin isaa kabiyya jiru kaasirraa qabamee gala jechuun bilaazariin isaa hundi nagaafatee abboo quba qabda waan miidiyaa irra deemu namni hunduuyyuu miidiyaa biyya keessa taa'ee hordofaa jira eegalee maatiin isaa tokko waan qabu ayyee namni piraankii yoo ta'e bar namni haadha abbaa ofiitii bar maatii isaatti dawwalee maatii isaa akka rifanne godhaa bar namni maatii qabdatama fakkeenyaaf hanga barbaadee yoo ta'e namni maatii ol siirifatu hin jiru an hiriyyaa caala namni siirifatu haadha abbaa keetii fi obboleeyyan keeti eegalee obboleeyyan kee kana allakki nagaa qabaa kun ajandaa miidiyaati jetteeni yookiin ofirraa qollofta jechuudha hayyee ka piraankii ta'e kan namni gardeetni waan kana kijiba ta'e obboleessa isaa maa gaafata biyyarraa jechuudha. Egaa akkas ta'e amma laali dhuguma dubbanne baalii ollee sirrii hin jiru qara biyoo dubbanne miknaatum yoo diqqaate nama kuma tokkoo fa'i ol mana ofiititti ol galchee namoota akkas baay'eetti qoosisuun gaarii si jammare ijoolleen keenya ijoolleen sikkoo mandoo kun abaarsa wayii qabna naaf fakkaata wal cabsu irratti wal xiqqeessu irratti dhugaa walii dhoksu irratti namni kutaan tokkoon kan waan godhe illee hin jiru qara biyoo nama kutaa biroomtu qinaaneen tuqoon namni dhugaa walillee awwaalu namni walirratti illee qoosee walirratti baasu haqara biyoo dubban innuma obboleeyyanuma waliiti baadiyyoon nama kuma tokkoo fi 200 ol naqee umariin ku ajjintaan achi irratti qoosaa turan ani gastillee ergannillee an dibbeetuma minaamin kunillee natti hin tolu yoo dubbadhe dhugumaan namaa dubbadha yoo dubbanne immoo itti dhiiseetuma taa'ee ilaala akka nama ijoollee taraa wayiitiitti akka nama ijoollee bakka jechuun yoo gandallee wal qoodanu ganda namaa yoo qoodan irra bareeda malee ganda fi qooduun gaarii miti umariin sun achi keessa taa'ee haasaya hin taane achirratti haasa'uun gaarii miti